Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Yeroo darbee kitaabotaan kanaan dura barreesse keessaa tokko mata duree jireenyaaf tajaajila ergamaa Phaawulos isa jiru irratti barumsa tokko barsiisuu eegalee akkan ture baay'een keessan gurraa qabdu jedheen yaada. Egaa namoonni barumsa kana arganii kitaabotaan kanaan dura barreesse keessaa isa gara biraas bifuma kanaan dhiyeessuun yoo danda'ame gaariidha jedhanii namoonni ani yaada irraa argadhe jiru. Egaa dhimmuma duraa duubaa ta'uu danda'a turerraa kan baate anaanis yaada koo keessa ture sagantaa koottaanu ture jechuudha. Kanaaf amma kitaabotaan barreesse keessaa isa kan biraa faarfannaaf tajaajila faarfannaa isa jedhuni barsiisuudhaaf qopheessee dhiyeessee jechuudha. Egaa barumsinni kan Phaawulos tooruma isaa eegee duraa duubaan akkuma jalqabee jirutti itti fufaa. Namoonni hordofuu barbaadan YouTube chaanaalii Dirree Afaanii Tube isa jedhu yoo subscribe gootaniif barumsi kun egaa yeroo yerootti isin akka qaqqabu beekuun gaariidha jechuudha. Barumsi keenyarraa egaa kallattiidhumaan garuu barumsa keenyarraatti yoo deebine waa'ee faarfannaaf tajaajila faarfannaa isa jedhu walii wajjin ilaallaa. Yeroon kitaaba kanaa waa'ee faarfannaa irratti barreesse qorannaa haalli faarfannaa jiru waldaa kiristaanaa keessatti maal fakkaata waa'een barumsa kanaa wajjin wal hidhatee jiru isa jedhu wanta baay'ee ilaaluudhaaf yaalii godheera. Mata dureema mataa isaa danda'e godhee barumsa ittaanu keessatti qorannaa ani geggeesse wajjin namoota baay'eef barumsa irraa argachuu dandeessu waan ta'eef yeroon itti dhiyeessu jira kutaadhuma tokko godhee jechuudha. Amma garuu kallattiidhumaan barumsa keenya guyyaarraa waa'ee seenaa dhufaatii faarfannaa walii wajjin ilaalla. Seenaa dhufaatii faarfannaa yeroodhuma jalqabaaf macaafni qulqulluun waa'ee jalqaba faarfannaa eessaa ka'ee eenyuudhaan ka'ee yoom ka'e isa jedhu maal dubbataa isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa wangeelaa Iyyoob boqonnaa 38 macaafa Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4 kaasee hamma 7 isa jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha barumsa keenya guyyaarraa. Macaafa Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4 kaasee hamma 7 isa jiru walii wajjin ilaallaa. Hin dubbisname akkas jedha. Yemmuu ani hundee lafaa kaa'ee jedha kutaa kana keessatti Waaqayyotu Iyyoobitti haasa'a. Akkas jedhee haasa'a. Yemmuu ani hundee lafaa kaa'ee ati eessa turte? Hubannaa isaa yoo qabaatte anatti himi. Beekte yoo ta'e safara isaa eenyutu murtootti godhe? Yookiis eenyutu funyoorra harkise? Hundeen isaa maalirra dhaabame? Yookiis dhagaa isaa isa golee qajeelchu eenyutu dhaabe? Yeroo sanatti urjoonni gara bariin faarfatan. Warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhamanis guddisanii sagalee gammachuu dhageessisanii jedha Waaqayyo. Iyyoobitti haasa'a. Iyyoob yeroo Waaqayyoo wantoota ta'an kana yeroo sana turteettaa jedhee gaafatu hin turre waan ta'eef deebii kennuufiif hin qabu jechuudha. Kanaaf kutaa kanarra dhaabbanne egaa qabxiiwwan gurguddaa 3 keessaa ilaalla. Tokkoffaan faarfannaan yoom jalqabe? Yeroo jalqabaatiif waa'ee dhumti faarfannaa faarfachuu jedhamu yoom jalqabe jedhee sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4ffaarraa kutaa baay'ee ifaa ta'e tokko argan. Innis yemmuu ani hundee lafaa kaa'ee jedha Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo hundee lafaa kaa'ee jechuun yeroo Waaqayyo waaqaaf lafa uume jechuudha. Kanaaf yeroo sanaa lakkoofsa 7ffaa irratti dhufee yeroo sanatti urjoonni gara barii hin faarfatanii jedha. Gaafa Waaqayyo waaqaaf lafa uume faarfannaan tureeraa jechuudha. Gaafa Waaqayyo yeroo jalqabaatiif waaqaaf lafa uume faarfannaan tureera. Kanaaf faarfannaan yoom jalqabe? Yeroo Waaqayyo waaqaaf lafa uume jalqabe. Eenyutu immoo jalqabe? Eenyutu jalqabe? Yookaan eenyuudhaan jalqabe? Ergamoota waaqarraatiin jalqabe. Maaliifi lakkoofsa 7ffaa irratti yeroo sanatti urjoonni gara barii hin faarfatanii jedha. Lakkoofsa 7ffaa irratti yeroo Waaqayyo waaqaaf lafa uume yeroo Waaqayyo hundee lafaa kana kaa'e urjoonni yeroo sanatti urjoonni gara barii hin faarfatanii
warri waaqarraa ilmaan waaqayyoo jedhamanis guddisanii sagalee gammachuu dhageessisanii. Asirratti waa'ee jecha lamaa yaaduun gaariidha. Tokkoffaa urjoota gara barii inni jedhu ergamoota waaqarraa ibsa. Maaliif? Urjoota warra amma samii keessaa ifa kennanidha. Waa'ee isaa dubbata. Kutaan kun akkan jenne inni kun kan inni dubbachaa jiru gaafa waaqayyoo waaqaaf lafa uumeedha. Urjoonni amma samii keessaa biiftuunfaa urjiinfaa immoo kan isaan uumaman edda waaqaaf lafti uumame booddee waaqayyo uumuu jalqabee gaafa guyyaa arfaffaati. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 14 amma 19 gidduutti yoo ilaalle urjoonni immoo kan isaan uumaman gaafa guyyaa arfaffaati. Inni waaqayyo haasaa jiru immoo gaafa jalqabaa yeroo jalqaba waaqaaf lafa uumedha waan ta'eef urjoota gara barii inni jedhu kun waa'ee ergamoota waaqarraa dubbata. Ilmaan waaqayyoo inni jedhus waa'ee isaanii dubbata malee waan gara biraa miti. Sababiinsaa isa dura siistemiin jireenya lafarraa kun lafti uumame waan hundumtuu qixxixatee diriiree jiraachuun namaa beekamaan turre waan ta'eef jechuudha. Namni kan inni uumame waaqayyo waaqaaf lafa uume gaafa guyyaa ja'affaa ture nama uume waan ta'eef waa'ee eenyuyyuu hin dubbatu. Kutaan kun waa'ee ergamoota waaqarraa dubbataa jechuudha. Ergamootaan eegaluusaa ilaaluun gaariidha jechuudha. Amala faarfannaa ergamootaa kana waanuma muraasa qabxii keessaa yoo ilaalle tokkoffaa lakkoofsi isaanii baay'eedha. Yeroo faarfatan sa'aatii 24 guutuu otoo addaan hin kutin teessoo waaqayyoo duratti walitti qabamanii immoo lakkoofsi isaanii guddaa kan ta'e ergamoonni akka isaan faarfatan. Gara biraa akka isa faarfannaa ilmaan namootaa lafarra jiru kana akaakuu faarfannaa baay'ee fakkeenyaaf faarfannaa yeroo gaddaa, faarfannaa yeroo kadhannaa, faarfannaa waan garaagaraa jennee baay'ee kan qabu otoo hin ta'in faarfannaa waaqayyoon eebbisu, faarfannaa jajannaa akka ta'e beekumsaas gaariidha jechuudha amala faarfannaa ergamootaa kana ilaaluudhaaf. Gara biraan eessatti eegale? Amma gaa tokkoffaa yoom eegale? Yoom gaafa waaqayyo waaqaaf lafa uume. Inni kun lakkoofsaan kaa'ameen jiru waan ta'eef beektonni macaafa qulqulluu garaagaraa waaqaaf lafti yoom uumame isa jedhu lakkoofsaan kaa'uu hin danda'u ta'a. Garuu nuti gaafa waaqayyo waaqaaf lafa uume yoom isa jedhuuf gaafas akka inni jalqabe ergamoota waaqarraatiin immoo akka inni jalqabee fi sadaffaa irratti immoo eessatti jalqabee isa jedhuuf immoo faarfannaan yeroo jalqabaatiif waaqarratti akka inni jalqabe. Sababiin isaa ergamoonni hojiin isaanii waaqarraa waaqayyoon faarfachuu, waaqayyoon jajachuu akka ta'e immoo beekamaadha macaafa qulqulluu keessatti bakka baay'eetti dubbatamee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4 amma 7tti qabxii kana sadan irraa arganneerraa jechuudha. Egaa itti fufnee tajaajilli faarfannaa ergamoonni waaqarraa kun kennan gaafasuma faarfatamee hafe moo itti fufees jira? Macaafni qulqulluu keenya maal nutti hima? Maalirraa arganna isa jedhuuf bakka baay'eetti tajaajilli isaanii itti fufee akka inni jiru yeroo adda addaatti faarfannaa faarfachaa akka isaan turan wanti ragaa goone sagalee waaqayyoo keessaa argannu jira. Fakkeenyaaf tokkoffaa yeroo raajichi Isaayyaas waamame gareen ergamootaa Suraafeel waaqayyoon faarfannaa faarfataniiru. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 kaasee amma 4tti isa jiru yoo ilaalle in arganna. Suraafeel isa gararraadhaan hin dhaabbatan tokkoon isaanii qoochoo 6 qabu turan. Qoochoo 2 fuula isaanii, qoochoo 2 miilla isaanii golboobbatu. Qoochoo 2 immoo hin balali'u turan. Walitti lallabaniis qulqulluu, qulqulluu, qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa guutummaan lafaas ulfina isaatiin guuteera hin jedhu turanii. Ergamoonni waaqarraa gareen Suraafeel gaafa Isaayyaas waamame akkas jedhanii otuu isaan waaqayyoon faarfatanii yookaan immoo waaqayyoon akka faarfatan kutaa kanarraa argachuu dandeenyaa jechuudha. Lammaffaan yeroo Yesuus dhalatee ergamoonni faarfataniiru. Ergamoonni waaqarraa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kaasee amma 24tti in arganna. Keessumaa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa akkas jedha. Isaan immoo
Hooqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti, nagaanis namoota Waaqayyootti gammaduuf lafarratti jedhanii Waaqayyoon faarfatu turanii jedha. Kutaa kanarrattis ergamoonni Waaqarraa faarfannaa akka isaan faarfachaa turan in arginaa jechuudha. Kan biraan mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 8ffaa irratti mul'ata Yohaannis ergamaan Yohaannis arge keessatti uumamni lubbuu qaban afurtu halkaniif guyyaa otoo addaan hin kutin akka isaan faarfatan nutti dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8ffaa irratti akkas jedha. Tokkoon uumama lubbuu qaban arfan kanaa immoo baay'ee jaajaa qaba. Iji isaas keessaaf duubaan naannee waliin ga'a. Halkaniif guyyaas otuu aaran galfatin Waaqayyo Gooftichi inni hundumaa danda'u, inni ture, inni amma jiru, inni dhufuuf jirus qulqulluudha jedhanii faarfatu. Ergamoonni Waaqarraa bifa kanaan otuu faarfatanis Yohaannis mul'ata isaa keessatti akka hin argesi ragaa tokko jechuudha kutaan kun. Kan biraan mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 8-10 isa jiru yoo ilaalle immoo keessumaa lakkoofsa 9ffaa irratti mul'ata teessoo Waaqarraa irraa argu Yohaannis keessatti Yohaannis yeroo hoolichi teessoo irra taa'u macaafa maramaa sana fuudhee bane yeroo arge mul'ataan jechuudha. Maanguddoonni 24 akka faarfatan ergamoonni Waaqarraa jechuun akka faarfatan lakkoofsa 9ffaa irratti dubbata. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaas, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin bitatte jedhanii otuu faarfatanii ergamaa Yohaannisis ergamoonni Waaqarraa otuu faarfatanii mul'ata akka hin arge ergamoonni Waaqarraa faarfachaa akka isaan turan kutaan kun nutti himaa jechuudha. Egaa kana fakkaataa jechuudha. Ergamoonni Waaqarraa faarfachaa akka isaan turan nutti hima. Barumsa keenya guyyaarraa keessatti egaa waa'ee seenaa jalqaba faarfannaa Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4 kaasee amma 7 isa jiru keessatti qabxii 3 ilaallee isa booddee immoo ergamoonni Waaqarraa itti fufanii baroota adda addaa keessatti akka isaan faarfachaa turan argina. Har'as taanaan egaa hin amannaa fuula Waaqayyoo duratti ergamoonni kun wal ga'anii sa'aatii 24 guutuu Waaqayyoon akka isaan jajatan faarfannaadhaan akka isaan Waaqayyoon waaqessan olola akka isaan qaban sagalee Waaqayyoo keessa dhaabbannee wanti nuyi amannu jira jechuudha. Barumsi keenya guyyaarraa egaa waa'ee seenaa jalqaba faarfannaa ilaalchisee ammaatti kan ilaalle fakkaata. Inni kun isa Waaqarraa kan ergamoota Waaqarraati. Lafarrattoo namoota gidduutti faarfannaan yoom jalqabee attamitti babal'atee eessatti jalqabe isa jedhu immoo barumsa keenya kutaa itti aanu goonee walii wajjin ilaalla waan ta'eef egaa hangasitti nagaadhaan turaa fayyaa ta'a.